Tolee, ashamaa akkam jirtan hordoftoonni fi jaalatamtoonni chaanaala koo jalatti argamtan hundumtuu obbolaawwan kun nagaa keessanii nagaadha. Galata Waaqayyoo isinis iddoo jirtanitti akka nagaa fayyaa taatan abdiif hawwii guddaa Rabbi irraa qaba. Egaa har'a wanta fuula keenyaaf ta'u qabadhee dhufeen jira. Innis maalidha? Waan magaalaalee wannaa xiqqoo mana keenya keessatti argamu fuula keenyaaf akkam goonee akka fayyadamuu qabnu waliin ilaalla jechuudha. Na hordofaa. Haaluma kanaan timaatimii tokko dhiqee qopheeffadheen jira. Timaatimii namni kun nu ga'a jechuudha. Ani gin itti dabaladheen muradha. Kanaaf isa biratti maaltu nu barbaachisaa? Damma mankaa tokko itti godhadheen jira. Ammas immoo sukkaara xiqqoo ishiittan dabaladha. Sukkaara akkuma beekamu fuula keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf isa kana fakkaata. Haaluma kanaan timaatimii kanaan tuqaa ittiin dibadha jechuudha. Waliin haa ilaallu bakka hin dibadhu deeme. Egaa haaluma kanaan isa walitti daddabale san hin mul'ata jedhee yaada. Isuma timaatimii kanaan bishaan xiqqoo isaa cimmiqitti gochaa bishaan timaatimii waliin ga'ee haaluma kanaan fuula kiyyatti dibachuun qaba jechuudha. Timaatimiinis fuula keenyaaf baay'ee gaariidha. Akkasuma dammillee ijoollee finnis ni qabdan dammillee baay'ee bareeda jechuudha. Isa gugurraacha nurraa balleessuudhaaf kanaaf daqiiqaa 10 ofirra tursiisan dhiqadha jechuudha. Isi walitti cammatti gootanii furdistanii haaluma kanaanillee deebistanii harkaan dibachuu ni dandeessu. Haaluma kanaan muluusaa waliin geenye sukkuumnee dibachuu qabna. Maaliif waan nama jibbisiisu hin qabu jechuudha. Jarri hunduu garattuu yoo nyaanne sirriitti akka jaallanne nyaannu akka itti gammannu ni beekna. Kanaafuu fuula keenya irrattis waan nama jibbisiisu homaa hin qabu jechuudha. Maaliif faayidaa guddaa irraa arganna. Timaatimiinis viitaaminii baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef qaama keenya kamiifuu haaluma kanaan daqiiqaa 10 ofirra tursiisee ofirraa dhiqadha jechuudha. Nah, dhiqadhee walitti deebina amma sanatti turtii gaarii. Daqiiqaa 10 tursiisee dhiqadhee dhufeen jira. Bishaanuun irraan goggonne jechuudha. Kanaafuu akka jaalattan abdiin qaba. Maaliif ofii kiyyaatti fayyadamee faayidaa waan an irraa argadheef isinis itti fayyadamaatiif faayidaa akka irraa argattan abdiin qaba. Homaa shakkii tokko hin qabu. Kanaaf yoo jaalatta share like subscribe godhaati na jajjabeessaa. Maaliif dursa wanti tukuratii kenninee ilaaluu qabnu fuula keenya. Maaliif fuulli keenya eenyu dura waa kam dura kan mul'atu fuula keenya waan ta'eef yeroo yeroodha fuula keenya ilaallee kunuunsuu kanan qabu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf wantoota maqallaalii wanna gatii guddaa nama gaafannee fi wantuma yeroo kam nyaataaf mana keessatti fin haaluma qallaalii kanaan itti fayyadamne akka bu'aa guddaa irraa argannu qabadhee dhufeen jira. Na jajjabeessaa share like subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a na jajjabeessaa. Kanaaf wanta gaaffii isinitti ta'e immoo hanga danda'uun nan deebisaa na gaafadhaa jechuudha koomentiidhaan. Aga sanitti turtii gaarii aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti turtii gaarii oolmaa gaarii akkasiniif ta'u abdii hawwii guddaan qaba. Ciao bye bye.